Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Darsii lammaffaadhaa kitaaba ilmul haalirraa isinii qabadhee walitti deebinee jirra. Asumaan turtii hanga xumura darsiitti akkana hojii taasiftaniin barbaade. الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الثناء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، باب العقيدة جل كبرتي باب عقيدة جئتي بقولنا عقيدة بقولنا توحيدا، وهي أركان إسلاماتي في أركان إيمانا أكسما وقلنا صفات ربي جلتي برنو نوخاية نالجا. فصل: يجب على كل مكلف أن يدين بدين الإسلام. جل كبير رتي مكلف الرتي إسلامنا دين قرأتي جل ديمون المنا ما خنا إيجا مكلفة يبود الرتي تركما. مكلفة جتنا إنيو نمني دين إسلاما دين قرأتي جل ديمون الرتي تركما خن إنيو مكلفة جتون ولاقا صديق أبا تقفى الرتي. ulaagaan mukallafaa nama baaliga ta'uudha. Nama saalfate kajoolleen ta'in ta'uu qaba. Lammaffaa irratti aaqila sammuu qabu yoo ta'e, dabree shahadaa lamaan dhagee yoo jiraate, daawaa islaamaa yoo dhagee jiraate, diin islaamaa waan jaamu jiraa eega dhagee jiraate mukallafa jaamanni. Kana jechuun geengoo yookaan wasana ittiin khayriin sawaabaan ittiin galata isaa galfamtu, wasana ittiin yoonii fi badii dalagetti gaafatamu ga'ee jiraa jechuunni. Itti gaafatummaa mataa isaa fudhatee jira jechuudha. Nama kanarratti duuba namni kun mukallafa jedhamaa waa sadiitu isarratti dirqama ta'a. Ayyadiina bidiin islaam, diin islaamaa diin godhatee jala deemudha. Fedhuu nasaaraa ta'a, fedhuu yahudaa ta'a, fedhuu gosa fedhe ta'a, fedhuu dhakkatti amanee jiraata. Mukallafa eega tahee booda itti gaafatamummaa mataa isaa fudhatee jira. Namni isarraa bakka bu'u hin jiru. Dirqama islaaminaa diin godhatee jala deemuun dirqama. Yoo san hin ta'in itti gaafatama. Guyyaa qiyaamaadhaa isarraan qeebalamtu waan ta'eef amantaan biraa. Maaliif diin haqaa diin islaamaa qofa diin biraan jiru? Inna diina cinda Allaahi al-islaam. Kazaami rabbiin diin qulqulluun diin dhugaadhaa diin rabbi biratti fudhatama qabu islaaminaadha jaa rabbiin. Kanaaf dirqama islaaminaa fudhatee diin godhatee jala deemuudhaatu isarratti dirqama. ويثبت فيه على الدوام. أماس إيجا إسلامنا دين قدت بودا زلالم إسلامنا رتين جرادا جي مرتفع قبا. أما تقول بودان كفر جي يادون قبو. أما تشمبودنين كفرا يجو جي يادون قبو. يو وانا كسي أرقدي إسلامنا قدين ديس يو نمني وانا كسي ناخني إسلامنا قدي سنانجانين ديس ونجو قلبي ساخي سجراتون قبو متا ساخي سجراتون قبو. زلالم إسلامنا تنرتين جرادا جي قلبي ساتين jala muree ifitti himuu qaba. Maaliif namni fuulduratti niin kafaraa jee niyyate gaafa akkasii niin kafara amata akkasitti niin kafara yoo jee islaaminaa tana wayirratti rarraase kafaruudhaaf jecha hogguma sanittuu kaafira ta'a waan ta'eef lammaffaa irratti zalaalam irraan jiraadha jee murteeffachuu. Kan sadaffaadha immoo wayacmala bishariicatihi, shari'aa islaaminaa tana itti dalaguu qaba. bi'aadaa ilwaajibaati wajtinaabi ilmuharramaat. Suni diin islaamaatti shari'aa islaamaatti dalaguu jechuun waajiba geggeessee haraam irraa fagaachuudhaani. Waan shari'aan islaamaa isatti ajajjee geggeessee waan isin irraa dhorkite irraa dhorkamuu qaba. Shari'aan islaamaa salaatuu dirqama namarra gooti. Soomanuu, zakaa baasuu, hajjii godhuu akkasimi. Shari'aan islaamaa farshoo dhuguu, zinaa godhuu, waan nama hatuu, nama walit diruu, nama hamachuu, nama zallamuu kana ni dhorkite akkasimi. Waan isin dhorkite kana hundarraa dhorkamee waan isin itti ajajje hunda fardii hunda waajiba hunda geggeessuudhaatu isarratti dirqama ta'a. Eenyurratti? Mukallafa irratti. Insha Allahu ta'ala hanga darsii isatti aanu qabannee walitti deebinutti sidhaamna. Nagayaan tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.